بالله عليك jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa hinaafaa maal irraa hawwattan wallaahi areeda Saaladdiin irraa hinaafaa illee qabee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka fuunee isiniin jenna ijoollee Oromoo akkasumas warreen afaan kana dhageessan hundi keessan jechuudha. Arrantan immoo viidiyoo riyaakshina qabannee dhufne Nashidaa Najjaash Muhammadii fi Saaladdiin Said fayyaan faaya. Nashidaa Maduriin fayyaan faaya jettu qabannee gaa riyaakshina irratti hojjennee fidnee dhufnee jirra. Mega Nashidaa tan waan hawaasnis akka malee ma dhaggeeffachaa jira. Anis akka malee takkaan irraa gammadee jira. Mee hojii bareedduudhaan karaa Nashidaa. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Yaa Rabbi jabaan sumaa. Khaalika jabaan sumaa. Amriin hundi keetumaa. Si malee umaa. يا ربي جبان سما يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري ننديتما سملهما هما أمري ننديتما سملهما هما الحمد لله رب العالمين يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هندتيتما سملهما هما قالت أخي يا ربي خنا فنتي فيا ميك فيا وكتي ركوب ميكا فيا من يا لازياري لا لوانتشي والنسان هوان قدون ديرو يوم ما فيا الحمد لله جاء ربي خي رحماني كانني فنتين دنيا إيمانك باناني فيا قوتك باتي بباتي تنقلاني ساني نعمان قررين ندفتي واني خاني ساني نعمان قررين ندفتي واني خاني يا ربي جبا بالله عليك والله Saaladdiin Said dura irratti gaa takka ta'e irraa jaalladhe kaameeraa waaw hedduu kwaalitiin isaa haalaan HD bareedaadha. Itti aansee immoo pilleessa iddoo isaan filatan baagiraandii wallahi hedduu takka bareedaa. Maal yoo likki ilaaltan beektaa ilma namaa tana wanni takka yoonii fi babbareedde atis lallaalumaaf feeta. Hatta baagiraandii isaanii masalaa fokkatee dilas wanni illee ergaa isaati illee bareeddu dilas nutti hin bareedu ture. Moor ammoo wanni kana daranaa bareeche mas baagiraandii fi bikka itti deemee waraaban hundi namba waanii osoo rachiin dabareedu ammoo sagalee saalaa wallahi hedduu takka tasneetti hoo. قالت أخي يا ربي خنا فنتي فيا كيساو هنگ درا سرت تگرتني هدو تکا مور والله تکا نبريده نشيداغا نمون ودل اگر گود اگر مو كواليتي بيج وانا كنا يو قباته مور هدو تکا بريدا دا مي اوكي هم نجاشيتس اچا دبرو سما يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هندتيتما سملهما هما أمري هندتيتما سملهما هما الحمد لله رب العالمين يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هندتيتما سملهما هما لالتي نكاتاسي حال جرينيا خنا تابهي كسي بري إفني شنسي معنا خان قبيل بي إشياء خان خايون سفاشنا خامي لدبي قلي نما تباسا منا
خانفايا قاما خني في الرافدة قلبي بولي هركا لكتا أويا دبي ربي إنو تالين باترانتي أكادي بيجا جبي فيانا ما ساتي بريتي تلشي كبي الحمد لله جاءها قال تخي يا ربي يا ربي جبان سما يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هندتيتما سمليهما هما أمرين هندتيتما سمليهما هما دادي سلوغا والله دادي سلوغا لغما ilmi namaa kan fayyaa guutuu qabu maallaqaa firaara kan ammoo fayyaa hin qabne fayyaa sanii firaara kan ammoo miila hin qabne miila sanii firaara dhugamaa viidiyoo irratti gabaabsanis malee taatu wallahi ergaa guddoodha hawaasa keenyaaf dabarsanii jazaakallaa jennaani namuu san akkasuma jechuun namuu waan itti qabu akkuma Oromoon gisee mammaakuu nama tokko galata isaa takka eega sibira deeme takka eega du'ee beeytaa jaan galata nama sanii ammammoo nutti mul'atu jechuun fayyaan dura jirtus kan taphannee qofalloon kun akkana jechuun kunis nutti mul'atu ammaaf garuu gizma namni gizma fayyaa dhabe immoo gizee fayyaa dhabe booda lakkaa'anii kun ifiin hin jiru waan yoo takka garte ammoo namni irra guddaan kanuma dhukkubsatus kan seene jira ammoo irra guddaa namni kunis kaduu nama guddaa dobbeen irra guddaa gaafa ijoollummaa kan nyaachuu jiru kanu namatti qaddee guyyaa ni ajaa'iba ture nama guddaa beena. Anyways duutiinis gaa xiqqaa guddaa hin laallattu asumaan warri akka yaada turtanis asumaan bara beekaa jechuu fedheeti ammoo sagalee gaa tanajjaash duraanuu gaa namba waani keessaafuu naashidaalee nu duraan babaas irrattis akka malee warra jaaladhu keessaa tokko innis jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kannaa gararree jiru islaamummaa shukrii malee humaa akkam sagalee sababni sagalee isaatis akkasumatti duraanumarraa hedduu takkaan jaalachuu ture ammas weelkaam baga deebitanii jecha hedduu takka ergaan isii immoo garuu namni jechuun ashii takka laaleetuma dasni osoo hin ta'in wanti hundi miseejaan deema ergaadhaan deema ergaa sammuu namu galata haa galchinu damma fayyaan faayaa galata haa galchinu alhamdulillah summa alhamdulillah الحمد لله رب العالمين يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هندتيتما سمليهما هما جيرون قالوا يتجئ قريو أنا لي نؤمني مسلمات أنا يدوم اللي قائدا لفاجرات الرتي وليف قال لي قرار ربي أبدتو تكا أقبون بلي وصفيرين كامدي كرشي لبتات اللي بعلما الفاجرة خرب وداق لي أكن أجاجتي أن إسا قبار دا أكبع لما سني إنس نرزاكودا سرين نفقاردا نمدد إفميدا إني هما نركتو ترفي في خساردا تارك كساء أمون نما في الردن ترى يا ربي جبان سما يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هندتيتما سمليهما هما أمري هندتيتما سمليهما هما كشو هنا فاتا كان نقبه هنا فا مال رايوتن والله أريد سال الدين هنا فا نقبه أريد سال الدين غافو دراتا كمالي تا ماكسي صدريكا ماكسي قرر جورده بالله عليك أما لا قاعد مسكين أما شيخاني وروك النار كمال جا إيه مسكينة والله ما
la maal jechuudha kun? maal jechuu so areeda saaladi wallahi akka malee mucaasaa biyyaa tokko jira maali arrinni wallahi areeda maashaallah areeda nagee akka ilma dhiiraa tokko gaayaan bareedaan bareedu aree gaalee naanneessu malee hin beeku jaane ganaa naanneessine sadee homaa warri fokkootaan hangatanii isin beekamu jechuudha bareedina eeganaa hangaaree inni likitti dhufee jedha yoo nama jajan jajuun yoo nama jajan jajuun san nama dabartee yaanee miti saaladdiin jajeetiin jira jechuudha areeda aanat dabruudhaaf jechuudha nama jajuu jennaan asuma irrattiin waa'ee dadde osuma teenyutti ammoo dura gaaf tokko akka xiyyaatu jira nama jajii yaabuu nanga jechuun xiqqeenyaan egaa jajuu sana osoo hin ta'in lallamaarree waan akkanaa taaggisee hin jiru karaatti ta'eef nama jajiin bu'aa nanga yoo nama jajan maaliin jaayin yoo nama jajan jajuun san nama dabartii akkas taanaatiin jeen yeroo sanatti egaa Alaamuddin ture egaa Itoophiyaatti tujjara isa egaa tujjarri yeroo sanatti keessatti ture Alaamuddiniin jajaan jeen maal ta'uuf akka isaa ta'uuf jechuun egaa tujjarummaa sanatti haa qabattu hin jeene so jajuun haraam ta'umtu walii irra guddaa lamatti hin gortu so akkasitti namas jajina achi fedheete jiddumaan isaa bubbaaduu jechuun fedheete yoo haasoo sanatti dheeresseese noof galchaa ammas karaa nashida gitaarraanii. هنديتما سبلي هما ألا الحمد لله رب العالمين يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هنديتما سبلي هما مهمنا يا لا دكي هلالي وانا تشي خيسا ميكاهم فيو بيخي itti himamee ciisa kan fira qabu inuu qabaate walti innisa kan humaan qabne jira kophaa rabbi hiiqisa ati hoo eenyu silaa maaltu kasiba xiraansa irra caalaan qabeenya duniyaa dhumtuu keeysa qabeenya hundaa olii ayyaa qabaachuu dursaa gariin tola rabbisaa faallaa godhee deebisaa fayyaa rabbiin kenneefiin rabbumaa dallansiisaa يا ربي جبان سما يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هنديتما سمليهما أمري هنديتما سمليهما ألا الحمد لله رب العالمين يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هنديتما سمليهما إجتي تنسير راسا تكاغتي سيلالتي دقيقة همني بؤيف هنگم تكركتي ميهو بنراباسا جتي هنگم چينكمتي برميك فيادمتي عمري والنجيرتي نانوتي هندا لالا بنچادا چوفتي نقد بيتي مو اسمچي دان فيدتي وسوق اباتاف ملي إن خنا مجاءمتي ناموس عمناتي ساهم في الدو تتافتي وسو مسكينة في ملي إن خنا مسجاءمتي سلا تجاري هندي مسكين مدومتي سلا قبطان هندي مسكين ما فيلتي يا ربي جبان سما يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هنديتما سمليهما أمري هنديتما سمليهما ألا الحمد لله رب العالمين يا ربي جبان سما خالق جبان سما أمري هنديتما سمليهما إيسا خان الروح egaa isaafuu bikka reefun tanaa
garii namaa kan haakima keessa ciisee hin fayyitu ajajni kan dooktararraa rabbi biraa miti garuu isa dooktarootuma biraa hin fayyitu itti himamteetillee inni immoo gaa qalbii isaa mallee gaa jechuun rabbumarra kaayee taa'a jechuudha. Yaadame amma nuti dhukkuba tokko qabee rabbiin hunda keenyaa dhukkuba nutti hin fidinii nuunis hin fadhinii kan dhukkubsatellee haa fayyisu. Hin fayyitanii ja'ame hangam takka jiru tana jibbitati. Ganaa faayidaan qabu waan jiru takka maali jiru bakka hayyuun tijaa waa'ee dura yoo namni amma irra geessanii beekaa takkaayis kan nama irra wanni san irra ga'ee itti jibbi ni agarra. Hedduu tokkoonidha. Garummaas maal boodarratti kan sanumaa jechuudha. Kan nama amanita namni namaaf du'aadha. Akkamitti yoo hojjetu taate aboo kana jiraata. Rabbi irratti hirkadhuutu moonnatee yee namni cinaa dhaabbatee sappoortii si godhu yoo hin jiraanne ati yaadaan wana namnummaan irra guddaa yoo kophaa ta'e ilaali yaadnis doddammaata haala bira konfistaate yoo hiriyaan qabanne waan yaada tokko yoo rakkamte yoo yaada san isaanitti idaanne eenyu hojii kaasutu hin jiru so hedduu takkas rakkaya saniifuu namugaa waan danda'uun rakkata keessan namu wal cinaa akka dhaabbatu haa dhukkubsates hatta nama beektuu fi nama beeknu sanatti ollaan keetummaa waliin beekne yoo dhukkubsate dheexee gaafachuun siif ajiriidha suwaaba qabdati. So dirqama sirrii yoommaas ollaa gaafachuun namu waan danda'uun wal cinaa haa dhaabbannu raasimaan jaa. Ilmummaan namaa hundinuu rakkina jiru rakkina hin dhabu. So rakkina san namuufirraa hanga dandeenyu haa baannu. Godhee ati guutuu siif kenne kan irriise saan jibbee si jaalate kan seene qormaata keessaa jirtaa fatanaa kan hufne walii ol godhee rabbiin jiruu gaafa nuuf kenne if jaalachaa jiraannaa kenna saamaan fanne dhaabaaf mataa hin buufnu harkanneef hin baaxiraannu laachuu eeggachuu feetii ofeeynu malee hin baanu nu ummanni muslimaa akkiitti yaamannu milkiin dhugaataan sirrii milkii jennee himnu gaafa cadaabaa hamaa san jalana jabaanu jannata san milkooyne boqonnaa keessaa goonu jannata san milkooyne boqonnaa keessaa goonu. yaa rabbi jabaan sumaa yaa rabbi jabaan sumaa haaliqa jabaan sumaa amri hundi teetuma si malee humaa amri hundi teetuma si malee humaa الحمد لله رب العالمين يا رب جبان سوا خالق جبان سوا أمرين هندي تيتما سملي هما سملي هما يا الله. Egaa si malee uumamaa yaa rabbi gaa dhuguma akkasuma nashiidaan gaa fayyaan faayideetu tana fakkaatti warri asirratti gaamman tana sagaleen Saaladdiin Najjaash walaloon Najjaash Muhammadii yeedaloonis Najjaash Muhammadii kaameeraamaan Roobsan Jaabir Yohaanuu Bobaasaa yaaniin Bobaasaa editing Robson and Jabir Jamal color editing jechuudha Jabir Jamal hundi keessan galatoomaa isaanis hin jaan anis asumarraani warra galata qabu yaani hedduudha so kaameeraa maanotaafis hedduu takka respect kabajaan isin agarsiisillee maaliif nashiidaa kana bareetanaa bifa bareedaa kana isinis tolchisanii kan nu biraan ga'u warra editing godhuu hundi keessanis hedduu takka isiniin boonnaa jira namuugaa nashiidaa sana nama gisee dhageeffate booda dhageeffate waan nashiidaa sanii fadhaa jechuu sun ta'in waan keessa jirtu nashiidaa sana namu likkitti laalee hojiirraa oolchuu yoo akka taate bareedaadhaan jira hanga
sagantaa biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.